Aye, Rache Tesfaye jedhama. Mucaa keessan isa isin baay'ee jaallattan har'a Leemman Entertainment irratti wal argineerra. Leemman Entertainment irratti har'aa kaase wantoota baay'ee bashannansiisoo ta'an geemii jettu, interview jettu, fiilmii jettu, diraamaa jettu hunduu ni dhufa jechuudha. Like, share, subscribe gochuudhaan nu cina maannoo nu gateettii keenya irratti maannoo nu cina akka dhaabbattan isinan gaafadha. Maqaan koo Kenani Adugnaya jedhama. Har'a hiriyaa koo Rache wajjin taphachuu dhufeera. Rache itti fufiga. Xinnoo dabali maalu, xinnoo na jaji maalu. Ani nama na jaju nan jaalla na jaji maalu. Kanaachi naaf ga'a. Aye, yaa'u har'a geemiidha taphanna. Geemii eenyu jalqabu gaaffii? Ati jalqabi. Situ jalqaba. Wayya? Ati jalqabi. Rache kan keetu wayya. Dhugaa rabbi. Ana jalqaba. Aye, shinan jalqaba. Ila wanta nama saayiniidhaan sitti agarsiisu argachuuf dhamaataa jechuudha. Yoo argatte ni moota. Ila jalqabe. Jalqabe. Raachuu jalqabi gaa. Bulloo. Yosa. Ana gada shawa. Taadala Gammachuu. Argateetta. Maal jechuudha kan akkamitti argatta? Yeroo baay'ee viidiyoo afaan Oromoo irraa ilaalamti Taadala Gammachuu qofa akkasitti uffata garuu ati kaleessa sharaatan itti uffattee dhuftee uffata sun. Jechuun dhugaa rabbiin argatte je'ee ani immoo baqa Abbabee koo jechuufan ture akka argatte. Maalumaafus narratti argatteetta adabbii tokkoon qaba. Asirraa gaaffiin argadheen sii deebisaa jechuudha. Lallaga. Gootota mootummaa durii keessaa kan jaalattu eenyu? Okay, gootota yookiin mootummaa durii keessaa kan jaalattu eenyu? Durii Raamoo Hacaaluurraa jalqabaa. Hacaaluurraa jalqaba taanaan gaaffii hin qabu. Hacuudha. It's always Hacuu. Maaf jaalatte? Maal jenna? Namuma Oromoo ta'e afaan Oromoo haasa'uu Hacaaluu maaliif jaallatte jedhanii gaafachuun rakkisaadha. Rakkisaa miti. Indee maal jechuudha? Jechuun koo namni bara akka fedhii isaa jaallata miti. Jechuun yeroo Oromoo taatu, yeroo afaan Oromoo haasoftu, yeroo like Oromummaan yeroo dhiiga kee keessa jiraatu, waan Hacuun siif godhee, waan Hacuun si barsiisee, waan Hacuun siif ta'e waan beektuuf nama sarraa dursitu jira je'ee si yaadu an akka kotti kanaaf gaaffiin qabuun si jedhe jechuudha. Hacuun amma goota ammaati miti? Yaa'u kan durii keessaa. Kan durii keessaa. Eshi kan durii keessaa baay'eedha isaan jechuun hundumaa adda baasuun xinnoo ulfaataa ta'us garuu yeroon seenaa abbichuu dhaga'u like wanti ta'e sheek na godha. Abbichuu beektaa? Nageen beekee. Abbichuu nagaa. Sirba mana beeka. Koreessi waraanini isaaf sirbame jechuudha. Waan abbichuu siin tamaarsisa qo'an. Rakkoon qabu na tamaarsisa. Aye. It's your time. Okay, shit. Makamacha? Let's dance. One more time.
dubartii guddaa qabdu yeroo daansi gootu. Ani dubartii guddaa qabdu faana yeroo daansi godhu. Ati guddaa qabdaa. Nasritti nasradde akka kutti. Lakka hitte. Dhugaa rabbi. Kanaachiin qabdu. Maal jechuudha akka maal ture garuu maalu? Deebisa. Ay natti himta kamma nan qaxxaama rakkoo. Qaanaitu garuu erga deebisa sabatti. Dhugaa? Dhugaa. Al takku. Irraan si deebi'a. Esh. Dubartoota baay'ee ta'anii club dancing on the club. Akka dhumati. Maal ture deebisa? Maal jechuudha? Atis qabda TikTokii, anis qaba, ishees qabdi. Kan akkamitti sitti ulfaata hudduu kun. Maqaayes qaban. Gara fuulduraa maal yaaddaa? Waanuma baay'een yaada. Isa kam sitti himu maaloo? Jechuun yaa namuu yaadamee namni hundumtu. Anis akkuma nama hundumtuu waa baay'ee yaada. Especially social media kanarratti jabaadhee aadaa ofii promote gochuun barbaada. Isarratti sirriitti hojjechuun barbaada. Especially intarteementii afaan Oromoo irrattis bakka girigiriif taamirii uumuun barbaada. Sanachi garuu Rache guyyaa tokko wanna nutti himti tokko qabdi. Maaltu? Mistira baasii maqaa. Ittoo mistira baasii. Andi maafan hin baafee. Inni mistira kaa. Maalan baasesh? Maalan jedhu? Maan baasii. Akka heerumti nutti himtee turte no? Akka heerumtee? Heerumtuu deemtuuf. Nanii kee. Jiruudha. Zayitiin argine meeqa akka galle? Nama raadheen fuudhaa? Maal jettaati? Eshi. It's my turn now. Yeah. Photoshoot? Namalalu? Video? In arganne. Ande? Allama qofa. Sadii yaalti ati akkasina goote baramu. Yaa rakkoon qabu. Eeyyee yaalteetta deebiinsaa akkamitti kana dadhabda maalu? Kanan siin jedhe yeroo tokkoon deebistu kaameeraa maanii ture deebiinsaa. Qabadhu gaaffii kee. Amala kiyya keessaa maal jibbita? Amalee. Kan koo keessaa ta'uu isaati kaa. Maaltu jibba mana keessaa? Maal jibbita mana keessaa? Natti himee qabda taanaan waan jibbita. Ani maqaan koo Oromaan Addunyaan jedhama. Har'a kan inni sitti argamee fi hiriyaa koo hawwiniitii wajjin gaaffiif deebii xiqqoo qabna. Nagaan neetti. Ilaamee jooko. Jedhu Oromoo kootu. akkas jedhee mammaaki akka ebeluun sirbaan morma nama jallisaa. Ergaan isaa namatti hin tolu. Jaalalli si qabee beekaa kan jedhu qofa deebiseera. Oromoon koo hin danda'amu yoomuu taanani. Sodaatti natti fakkaata jaalalli kee kuni. Natti hin tolle. Barsiisaa kee durii keessaa kan jibbitu jedha. Taashinii qabnee hojiin barannee xumuree amma hiriyaadha. Waa'ee aartii Oromoo guddisuu irratti maal yaadaa jirtu? Fiilmiin illee jira, diraamaa waan baay'ee qabannee dhufnee jirra. Biran darbinaa subscribe godhaa isiniin jedha. Galatooma. Anaaf siif takkaashee. Mimee qabda taanaan waan jibbita. Qallooti. Amaleedha maal? Amala jibbamuun qabdu garuu Racheen beekamtu hunda keenya. Eeyyee. Girri. Girri uumamee. Girri. Sanaan achi jiru kan biraa. Nan dhiisa girri kaasu. It's your turn.
photoshoot. Model. Argadhe. Argadhe. Argatteerta gartuu sirreessi. Artistii. No. Modeelii. Maal jechuu? Afaan Oromoodhaan akkas jedhama. Ahaa. Taatu. No. Modeeleedhama maaleedhama ree? Miti. Yaali. Carraa tokko sifan kenna. Maal jechuu? Maal jechuudha carraa tokko sifan kenna. Amma deebistee naan jettee ture maaliif Deebiin kee sirriidha garuu akkasitti jedhamu. Modeeliin jedhama. Modeelii maqaa biraa qabamoo? Maali? Haasifaa ta'u garuu deebisteerta. Bakka deebiseera. Maali garuu maqaan isaa? Modeeliin yaa tokko maqaa fudhu gaaffii kee. Kana dhugii cululuqeedha. Fudhu. Otoo na hin beekiin nama akkamii sitti fakkaadha? Dhugaa dubbachuuf yaada hin beeku. Maaliif yaaddu? Sammuu maaliif qabattee maaliif yaaddu? Nama ol kee jaj godhee hin beekunaa sanaaf akkas jechuun danda'u raachuu koo kan biraa maaltu ture gaaffii keetiif. Guddee biittoo waa'ee koo yaaduu qabda ture. Ani baay'ee nama gaarii. Inni gaaffii hin qabu. Dibbashan namarratti kafalu. Maaf hin galli. Ani baay'ee ila. Yeroon ibsu sirriittan ibsa kanaaf argatte baay'ee. Yeroon asirra sirriittan si asirradha baay'ee. Kana na dabama qoy maaliif girgirri humtatu? Adabii koo egaa turte moo maal jechuudha? Iddoon dhaloota kee eessaa? Kana namni hin beekne jira jedhee yaadu. Biyya gootootaa. Maaliif kolfita? Biyya gootootaa, biyya hacuu. Amboo koo yaa goota koo. Ati Wallaggaa naan jenne? Mee hin jedhu malee. Ani Amboo. Amboottan dhaladhee guddadhee. Ani mucaa Amboo. Deebisee kun. It's your turn. Kan kooti. Kana ibsuun garuu nama dhiba. Nama dhibaa yaanni nama dhibaa. Dhufumaa fi fudhadhaa yaasifaa ta'e. Dhugaa dubbachuuf namatti himu xiqqoo natti ulfaata. I know, I can see that. Kan biraan qabdu. Qabu. Kanatti asitti hima kanaa. Har'a qaracaarra hin jira. Sirriitti naaf himsaan jirtu baruu kana maaloo. Dhugaa dubbachuuf haaraan ibsee hin beeku kana haala. Finfinnee keessan jiraadha. Oromiyaa keessan jiraadha. Oromiyaan bal'oodha. Intiniidha. Garaa kootti qabadheera. Har'an dhaladhe.
asittan dhaladhe. Sige kanatti. Akka asirratti hin dandeessu maalu. Dhugaa dubbachuuf hin danda'u. Hin dandeessu. Dhugaa rabbi. Guyyaa dhaloota kooti. Jee har'an dhaladhe. No har'an dhaladhe hin ta'u gaa kun hin ta'u. Maaf hin taane? Maaf ta'a. Gaafii dhaabere kun guyyaa naan itti dhaladhe. Maanoo daanyaa maanoo mangisti hin ta'u kun deebii miti maaloo. Hin ta'u. Maaliif naachi barabbartaa maalu? Ay Rachuko. Jaalalli si qabee beekaadha. Ani baay'ee kanas beeka. Maal nama miti nan qaba. Dhugaadha Rachu. Dhugaadha foonaa. Kana sirriitti ibsi. Foonaa koo dhugaa. Asifaa ta'u. Oda. Yes. Got it. Yes san jedhamoo noo jechuun qabada. Eda argachuun qabdu eda. Amma saanuma deebisaa oolaa. Ayi. Kan galateeffachuu barbaaddu. Kan galateeffachuu barbaadu yaa'u namoota baay'ee jiru. Duraan dursee waaqa koo. Achitti taansee maatii koo, firoottan koo warri as ga'uu raachuuf shoora olaanaa taphattan hundumti keessan of beektu baay'een isin galateeffadha. My turn, okay. Kanas hin deebistu Rachu. Sittu sirriitti ibsuun beektu. Chaatii gooneen beeknu. Muuziqaa taphannee hin beeknu. Rachu hangaafi kan deebisnee maaltu siima. Sirraaf. Hojiin cufaadha. Hojiin cufaadha. Tadaa hojiin cufaadhaa kun akkas maaliin kun muuziqaadha. Hojiin koogaa akkas kompiitara. Maal jechuudha kana qofa hojjetaa uummanni. Maaf nu jinnati lisanuu hojjetaa miti waan biraa maal hojjette. Ani birriis nan lakkaa bara. Akkasumas otoo itti natti. Maallaqan qaba jechuun jirti. Amma sanumatti maal jechuudha kun. Uffataan namatti maantee beektaa. To be honest, wal soobuun kun gaarii miti. Uffataan namatti maantee beektaa. I don't know why hunduma keenya keessa jira natti fakkaate jechuun akkas ijaan arganii namni waan uffateen namni waan fakkaatuun nama jaji gochuun that's how we made jechuun jira bakka hin beeku yoon jedhee sobadhataa garuu amma hin danda'etti waan kana of keessaa balleessuuf yaalaa tureera ammallee yaalaa hin jira gara fuuldurattis nan yaala naa tilmaamuun didu tilmaamee beekee. Gilci walitti himuu miti. Kanu wayyo. Tokko si haafamoo? Hin fixee. Baay'ee kan namoote ani sirriitti ibsu waan danda'uuf. Mati ati goobasii taatee miti. Ani ibsuu hin danda'u. Dhugaan dubbadha. Kana dhagaa. Hayyee yeroo gaarii akka nu wajjin qabaattan abdii qabna. Leemman Entertainment subscribe. Share godhaa isin jaalanna. Galatoomadha. Ani maqaan koo Oromaan Addunyaan jedhama. Har'a kan inni sitti argamee fi hiriyaa koo hawwiniitii wajjin gaaffiif deebii xiqqoo qabna. Nagaan itti ilaamee jooko jedhu Oromoo kootu akkas jedhee mammaaki akka ebeluun sirbaan morma nama jallisaa. Ergaan sana namatti hin tolu. Jaalalli si qabee beekaa kan jedhu qofa deebiseera. Oromoon koo hin danda'amu yommuu taanani. Odaatti natti fakkaata jaalalli kee kuni natti hin tolle.
Barsiisaa kee durii keessaa kan jibbitu jedha. Taashanii qabnee hojiin barannee xumuree amma hiriyaadha. Waa'ee aartii Oromoo guddisuu irratti maal yaadaa jirtu? Fiilmiin illee jira, diraamaa waan baay'ee qabannee dhufnee jirra. Biran darbinaa subscribe godhaa isiniin jedha. Galatooma. Anaaf siif takkaashee.